faayidaa urbataati. Habish jangana urbatni kuni faayidaa akkam qaba? Dhibee akkam namarraa wallaan? Dhibeen inni nama wallaan waa hedduudha. Kunis akka armaan gadii kanatti isin dhiyeessa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Faayidaan urbataa hedduudha gaa waan kana jennee dubbannu miti. Faayidaa hedduu qaba jechuudha Habishiin harar kun. Kanaafuu isii takkaffaaratti inni kunis baasuriif dawaadha. Lammaffaarratti infekshinii dhiigaatiifis dawaadha. Sadaffaarratti gadaamessa shamarraniitiifis dawaadha. Afuraffaarratti qaama nama lallaafateefis dawaadha jechuudha. Shanaffaarratti qufaadhaafis dawaadha gaa inni kunis. Jahaffaarratti qooma nama dhukkubdu tanaafis dawaadha akka malee jechuudha. Torbaffaarratti ajizii yookaan dadhabina dhiiraatiifis dawaadha. Saddeetaffaarratti laalaa garaatiifis dawaadha jechuudha urbanni kun. Saglaffaarratti goggogina garaatiifis dawaadha. Kurnaffaarratti dhalaa ilmoo hoosiftuufis dawaadha. Ilmoo luuysiftuufis dawaadha jechuudha. Kudha takkaffaarratti raammoo marrimaaniitiifis dawaadha. Inni kun kudha lammaffaarratti sukkaraafis dawaadha akka malee. Kudha sadaffaarratti kolesterooliifis dawaadha. Kudha afuraffaarratti coraa nama babbaqaquufis dawaadha inni kun. Kudha shanaffaarratti ija namaatiifis dawaadha. Kudha jahaffaarratti harma nama dhukkubuufis dawaadha. Kudha torbaffaarratti rifeensa namaatiifis dawaadha. Rifeensa namaa magarsuu keessattis darajaa guddaa qaba. Kudha saddeetaffaarratti tiruudhaafis dawaadha jechuudha inni kun. Akka malee waa hedduufis dawaadha. Waan kana qofaa miti obboleeyyan. Inni kuni faayidaa hedduu qaba. Nutumaatu faayidaa nyaataa kana keessa gad deebi'ee lallaalin malee waa hedduudha faayidaa hedduu qabaa jechuudha. Akkamitti dawaa akkatti dawaa isiniif himna fuuldurallee. Kanaafuu waan kanaafis har'a kanaan isinii qabadhee isinii dhufe.